nuti hawaasa kanaati miti wal malee ollaan kan koona malee eenyuun qabdi iyyo ollaaf dugdaa lafa kaan jettee Oromoon immoo jara dursite. Amma yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaan gara dhuunfatti dhufee jira. Isa kana akkamitti haalaa lakkoofsi keenya jiraachuu akka waan dagachuuti amma gaa faranjoomne mitiire. Of course kana miti weenaa geddaa'u. Faranjoomuun dagaaguudhaa qaayidaan isaa mooxinnaa jechuudha naan galleem. Har'a ustaaza keenya kabajamee beekamaa ustaaza Raajaa Abbaa Baccaa qabanii jirra. Mee rakkoo biyya kanaa kana rakkoodha jedhanii haasa'uudhaan dura rakkina ta'uu haadhiisu. Rajabaa 20 keessa jirra 1447. Reefki taa'ee du'ee waggaa lammaffaa isaarratti dhaqeera. Kassa abdees godhatee Afrikaa qaba anaa isa moofaanaa fidee beeku. Jaraa qophaa'uudhaan. Ustaazni yeroo akka tasaas istiidiyoo keenya ilaaluu dhufanitti achumaan ergaa wayyaa dabarfatan jennee sinaaf firree baga dhuftan ustaaz. Kan biraa immoo carraa argattee walitti fayyadamuun bareeda. Qooda miidiyaa fi gaazexeessummaa gaazexaa akkamitti ilaaltu akkamitti hubachuu qabna. Bootolikaal saayinsiin lola addunyaa lammaffaa booda jalqabame. Akkana miti? Saayinsiin siyaasaa. Bootolikaal saayinsiin hin beeku. Hin beeku waan itti ilaaltu hin beeku. Bootolikaal saayinsiin Gufata diniyati nu jala kaase qalbii keenya dheebota imaanii nu obaase nafsiyyaaf ibliisatu nutti ta'e waswaase karaa feete nu oofte nu taasifte gowwaase